Mootummaan tarkaanfii humnaa fudhatus hidhattoonni maaliif hin dhamaman? Mootummaan Itoophiyaa rakkoo hidhattoota waliin jiru furuuf akkuma tattaaffii taasisu yeroo kaan ammoo humnaan akka dhabamsiisu himaa ture. Haa ta'u malee seenaa biyyattii keessatti qabsoon hidhannoo erga eegalee sochiin hidhattootaa dhaabbatee hin beeku yookaan hidhattoonni dhabamanii hin beekan. Ministeerri muummee Abiy Ahmad adoolessa 2026 paarlaamaa biyyattiitti wayita dubbatan riphee loltoonni shiftoota jedhanii waaman amala yeroo dheeraaf turuu akka qaban eeran. Lolli shiftootaa waraana fuulaa fi fuulatti gaggeeffamu waliin waan waliin fakkaanneef uummatni qaamolee seera kabachiisan tumsuun akka sochii isaanii to'atamu gochuutu irraa eeggama jedhan. Hidhattoonni maqaa amantii yookaan maqaa sabaa dhahatanii falmii gaggeessan akkamiin akka hoggootaaf turan biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti arguu dandeessu jedhan ministeerri muummee Abiy. Fakkeenyaaf Boko Haram yoo fudhatan mootummaan Naayijeeriyaa jijjiiramanis ammallee inuma jira jedhan. Mootummaan hidhattoota kanneen irratti tarkaanfii fudhachuu yeroo yeroon ni ibsa. Gabaasnis ni dhiyaata. Garuu humnoonni kunneen yeroo maraa jiru amaluma isaaniiti jedhan. Ogeessa seeraa idil addunyaa fi dippiloomatii dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan ta'an obbo Baayisaa Waaqwayyaa amalli sochii hidhattootaa kun Itoophiyaa keessatti qofa kan daangeffame osoo hin taane dhimma addunyaa mara keessa jiru jedhan. Dhalli namaa gareenis ta'ee dhuunfaadhaan kaayyoo isaa galmaan gaachuuf hidhatee bosona seene hanga kaayyoo isaa galmaan ga'u turuun waanuma addunyaa irratti mul'atudha jedhan. Namni kaayyoo malee bosonatti hin galu. Waan dirqamsiisutu jira. Mirga hojii wal qabatee waan ittiin tolletu jira. Kanaaf bosona seena namni jedhan. Itoophiyaa keessatti hidhattoota akka waraana bilisummaa Oromoo, Faannoo, TPLF kan kaasan obbo Baayisaan kunneen callisanii bosonatti kan galan miti. Kaayyoo isaan baasetu jira. Kaayyoon sun bu'uura seeraa fi heeraa qabaachuu fi dhiisuun gaafii biraadha. Garuu kaayyoo malee manaa hin baane jedhan. Akka fakkeenyaatti addi bilisummaa Oromoo akkasumas warri amma bosona jiran waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo kan eegalan bara mootummaa kanaa miti kan jedhan obbo Baayisaan waggaa 60 ol lakkoofsaniiru. Gaafiin isaanii waan hin deebineef ammallee turan ta'uu danda'a. Mootummaanis isa kana beekuu qaba jedhan. Mootummaa kana dura ture kan bosona galan gaafiin yeroo sana ture ammas nuuf hin deebine yookiin walakkaan deebee walakkaan hafe jedhaniiti malee gaafii malee laga hin taa'an. Kanaafuu karaa hidhannoo dhiisanii karaa nagaatti deebi'uuf gaafiin isaanii deebi'uufitu irra jira jedhan. Gaafiin isaanii hanga hin deebinetti harka laadhatees mootees humnaan yoo deebiste kun deebii miti. Mootummaa fi hidhattoota gidduutti gaafiin ka'e sun irratti mari'atamee hundarraa yoo furame malee sochiin hidhattootaa yoomuu hin dhaabbatu jedhan. Addunyaa irratti hidhattoonni qawweedhaan jaarraa walakkaa oliif qabsoo gaggeessan hedduun jiraachuu kan kaasan obbo Baayisaan har'a qawweedhaan yoo harka kennachiistes gaafiin qaban deebiin arganne taanaan yeroo eeggate inuma ka'a yoo ka'uu dadhabe mucaasaatu ka'a jedhan. Ministeerri muummee Abiy Ahmad haasaa paarlaamaaf taasisan keessatti hidhattoota balleessutti maaltu qormaata ta'u akkasumas furmaata waan jedhan akkanaan ibsaniiru. Amala waraana konvenshonaal ta'e irratti arginu kan shiftoota waliin taasisnu keessatti arguu dhiisuu dandeenya. Akkasis ta'ee garuu hariiroon mootummaa fi uummataa humnii fi tokkummaan yoo cimaa deeme hir'ataa dadhabaa badaa deemuu ammoo shakkii hin qabnu. Obbo Baayisaan ammoo qaama hidhatee kaayyoo hidhatee bahee waraana kallattiis ta'ee riphee loltummaa keessatti hirmaatu hanga gaafiinsaa deebi'utti balleessuun akka hin danda'amne ibsan. Yoo mootummaa waliin mari'atanii hundeessaa jalaa kutan gaafii bu'uuraa hidhannoo yookaan qabsootti nama galche deebisan malee wanti kun hin dhaabbatu. Isa ministeerri muummee Abiy Ahmad yoo mootummaa fi uummanni hariiroo isaa akkaan cimsate humni hidhattootaa dadhabaa deemuun baduu isaaniif sababa ta'uu kaasan irratti ammoo akkas jedhan obbo Baayisaan. Ijoolleen kun waaqaa gad hin buune yookaan biyyoollaatii kan dhufan miti. Sababa kana keessaa ba'an. Uummannis ijoolleen isaan nagaan akka jiraatan barbaadu malee mootummaa waliin walii galanii irratti duuluu yaada jedhu hin qabu. Ijoolleen kunis qaama saba kanaati waan ta'eef sabaa fi mootummaan wal wajjin ta'anii ijoollee kana miidhuu yaadi jedhu dadhabaadha jedhan. Inumaa yaadota akkanaa kennuu dhiisanii marii dhugaadhaan rakkoo furuu irratti yoo xiyyeeffatan wayya jechuun gorsu. Mootummaan Itoophiyaa hidhattoota waliin mari'achuun rakkoo furuuf fedhii akka qabu ibsus garuu miirri hidhattoota tuffachuu fi humnoota isaa saadee dubbachuu ni mul'ata. Kun mataan isaa rakkoo akka hidhattoonni turaniif sababa ta'uudha. Obbo Baayisaan ana qofatu goota jechuun kun hin baasu jedhu. Nuti goota, raayyaan ittisaa goota wayita jettu warri hidhatanii jiranis lammiilee Itoophiyaati. Gootummaa inni tokko himatu inni kaanis inuma qaba. Ijoolleen kun ilmaanuma saba tokkooti. Kanaafidha waraanni waliinii kan cimuuf namootuma wal fakkaatantu wal waraanu waan ta'eef hin dhumu. Saba gootummaansaas gaarummaansaas dabummaansaas tokko ta'etu wal waraana waan ta'eef waraanni waliinii ni cima jechuun haala Itoophiyaan keessa jiru ibsan. Haasaa duwwaadha kan kana furuu danda'u. Mootummaan Itoophiyaa yeroo garagaraatti hidhattoota waliin ni mari'ata. Yeroo garii ammoo hidhattoota barbareessineerra jedhee dhaadata. Haa ta'u malee hidhattoonni inumaa kan duraarra ni heddummaatan malee hin dhabamsiifne. Ministeerri muummee Abiy Ahmad rakkoolee biyyattii keessa jiran kamuu mariidhaan furuuf mootummaan isaanii qophii ta'uu ibsaniiru. Garuu qaamni birmadummaa Itoophiyaatti yaaddoo ta'u yoo jiraates biyyattiin humna ittiin ofirraa qolattu akka qabdu ibsan. Walitti bu'iinsa mudatu walitti dhiyaannee mari'achuun hiikuuf gama keenyaan tattaaffii keenyatti fufna jedhan. Marii dhugaa fi hunda hammate akka gaggeessinuuf irra deddeebiin mana maree kanatti affeerreera kan jedhan ministeerri muummee Abiy hidhattoonni naannoo Oromiyaa keessa
gochaan hedduun mariidhaan karaa nagaan deebi'aa jiraachuu kaasan. Obboloonni keenya kan hafanis karama kanaan akka deebi'an barbaanna. Mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliin mariin marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti taa'e rakkoo jiruuf furmaata waaraa osoo hin kaa'in hafeera. Inumaa mariiwwan kunneen ilaalchisee mootummaas ta'e hidhattoonni wal himataa turan. Hidhattoonni karaa nagaan uummatatti deebi'anis qabiinsa isaaniif taasifamu irratti wayita komii dhiyeessan inumaa gariin harka mootummaatti hangajjeefamu akka gaan odeessaaleen garaagaraa ba'aa turan. Kun ammoo hidhattoonni meeshaa hiikkachuu dhiisanii qabsoo hidhannoo akka itti fufan sababa ijoo ta'eera. Gama kaaniin sochiin hidhattoota dantaa qaamolee adda addaan faalamuun murni heddummaachuu fi sochiin hidhannoo madda maallaqaa waliin hidhata qabaachuun Itoophiyaa keessatti bal'inaan kan baratamedha. Kunis sochiin hidhannoo walxaxaa akka ta'uu fi furmaata kaa'uuf illee rakkisaa akka ta'u taasiseera. Obbo Baay'isaa Waaqwayyaa haala hidhattootaan wal qabate muuxannoo biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti argatan irraa ka'uun waggoota fudhatus furmaanni marii malee hin jiru jedhan. Biyya tokko keessatti qaamni isa kaan caalu hin jiru. Fakkeenyaaf dhimma Oromoo yoo fudhanne inni kiiloo 4 jirus inni bosona jirus ilmaan saba tokkooti. Oromoon Oromoo caalu hin jiru. Kanaaf furmaanni jiru wal bira ta'anii mari'achuudha. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad mootummaan isaanii ammas marii hunda hammateef kutannoo akka qaban ibsan. Kana keessatti hidhattoota waliin mari'achuuf balballi isaanii banaa ta'uu himan. Gama keenyaan hunda waliin mari'achuu barbaanna. Kan jiru kana maaliif waraanni waan nu hin baasneef waliin taanee biyya waloo ijaaruu wayya jennee waan amannuuf kana cimsinee itti fufna. Itoophiyaa keessatti mootummaan federaalaas ta'e mootummoonni naannolee hidhattoota waliin mari'achuun rakkoo furuuf fedhii akka qaban akkasumas hidhattoonni karaa nagaan akka deebi'an waamicha dhiyeessaa turaniiru. Hidhattoonni ammoo gama isaaniin mootummaan kutannoo akka hin qabnee fi dhugaadhaan nagaa kan barbaadu akka hin taane ibsu. Kanas ta'e hidhattoonni karaa nagaan deebi'uun mootummaan galcha akka jiran ibsamaa ture. Kana keessatti dhimmi ijoon hunduu sirritti wal hubachuu fi yaada walii kabajuu akka qaban dubbatan Obbo Baay'isaan. Waraana bilisummaa Oromoo keessaa miseensonni kallattii qabsoo jijjiirachuun qawwee dhiisanii galanis kanneen ammoo bosonatti hafanis dhalli namaa yaada adda addaa qabaachuurraa waan madduuf rakkoo hin qabu jedhan. Yaada adda addaa namoonni qaban kunneen ammoo waliin ta'anii ifatti yaada isaanii ibsachuun dubbachuun furuu qabu jedhan. Haala kanaan lolli yookaan sochiin hidhattootaa xumura argachuu akka danda'u kan kaasan Obbo Baay'isaan warri hidhattoonni hin badan yookaan lolli riphee loltootaa hin dhumu jedhan kanarratti akka xiyyeeffatanii hojjetan dhaaman. Haalli hidhattoota Itoophiyaa keessattuu kan Oromiyaa kan biyyoota addunyaa biroo hedduurraa adda kan jedhan Obbo Baay'isaan hidhattoonni biyyoota kaanii hedduun isaanii biyyoota garaagaraa keessa faca'anii waan jiraniif waliin mari'atanii furmaata kaa'uun ni rakkisa jedhan. Kan warra kaanii xaxaadha. Keenya biyyuma tokko keessa waan jirruuf gaafiin jirus ifadha. Gaafiin Oromoon qabu maal akka ta'e sirrii tarreessitee dhiyeessinaan osoo qaama biraa of keessa hin galchin ofuma waliin mari'attee furachuu dandeessa. Nagaadhaan haasa'uutu dhibe malee lollinni kan keenya baay'ee salphaadha. Mariin hidhattootaa fi mootummaa gidduutti eegalee osoo bu'aa hin buusin hafe yaada jedhu akka hin fudhanne kan dubbatan Obbo Baay'isaan mariin osoo bu'aa hin buusin xumuramu akka hin jirre eeran. Mariin hin dhume kan jedhu hin jiru. Waggaa dhibbaayyuu mari'achuu danda'u. Mariin sun marsaa sanitti fiixaan hin baane malee ni kufe hin jedhamu. Yoomii fi eessatti akka ta'e hin beeku malee itti deebi'anii inuma mari'atu. Mariin hidhattootaa fi mootummaa gidduutti gaggeeffamu akka itti fufuu fi rakkoon karaa marii nagaan akka furamuuf ammoo namoonni akka isaanii muuxannoo qaban gumaachuu akka qaban dhaaman. Lolli hundumtuu dhumarratti marii araaraan dhuma. Kan keenyas akkasuma. Kanaaf mariin dhaabbachuu hin danda'u. Oduun keenya ammaaf qabnu kana fakkaata. Chaanalii kana hanga ammaatti subscribe yoon subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuu keessan hin dagatina. Hanga birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.